itu mana? Kurban kamu kemana kisah kamu? Mana itu? Kamu akan menjalani kamu masuk. Qulfii gartee abdiin ittiin qabnu qorannaa gaggeessineen tarsiimoo fi gartee karoora lafa keenyeen iccitii abdii eessa akka bobba'ee galuu fi eessa akka galu irra geenye jechuudha. Qulfiin san iccitii abdii jechuudha. Isin muduraa maali bakka takka ta'e yoo? Maali manni isa dabaltaa. Mana kau mana itu? Dapat manni mana eenyuuti? Maaltu isin gaafachiisu? Eenyu maaltu ati mana keessi fide boytu? Manaan qaburraa duuba na baaftanii? Kurban mereka tak ada. Boo manaan qaburraa duuba na baaftanii? Egaa obboleessa jee. Hogguun deemee mana Asyik bata dua. kareeffadhees Asyik bata. asii baataa. Mana tu kau nak kaifan kamu nak Mira, sama. Tahu? Mira kareeffadhe. Amma Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya. Warreen maatii taatanis kan maatiin ta'anis ilmaan Oromoo marti keessanuu salaamanni keenya ka onni irraa buqqe lafa jirtanitti qilleensumarraan isin haa geessisu jechaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin akka dukkaanaatti nafu bari'uun isaatis hin oolu. Yoo obsa qabaanne obsa qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Jireenya ilma namaa kana keessattuu obsi nama barbaachisa. Obsaa wahirra gahan. Akka jaanii gaa obsaan siila goromsaa dhugaa jaanii mire. Akkasii alhamdulillahi guyyaan har'aa guyyaa ifaati. Guyyaa biiftuun bariisaadhaa baate. Biiftuun akka birraadhaa jechuudha. Alhamdulillahi. Hafarsaanis gartee akkuma qabameen namoonni gartee addatti maadheen jaaramtee bifa garagaraatiin jawaadii fi formaatii irra duulaa turte. Maadheen shiraa maafiyaan kaleessaas akkasumatti egaa hafarsamoo kokorsaan jettan rabbi isaa kokorsu to'annaa jala oolee galatoomanii formaatee fi jawaateen irraa rigu jiran jechuudha. Kokorsaa saniin irraa kokorsu jiran. Qoricha budaa jaaniin. Qoricha budaa. Ijoolleeti. As kan kashaan kadha. Inshallah rabbi jee kana daraniiti ganaasi godhuta. Ati maal iseen hayyamma na hojjaa sana. Maal iseen? Ati afarsa maal afarsite biyya baata. Afarfamte. Maalleen bara. Akkasumatti egaa namoonni hedduun qulfii zakkoon sikkanne. Maamme qulfii zakkoon sikkanne jawaadetti hin geessin furmaatetti hin geessin qulfii sanfirraa dhiisi gurbaan kun gartee gurbaa shiraati. Gurbaan kun gartee eela keessaa hallayyaa keessaan baanessi darbu deema firraa dhiisi jechaa turtan. Hundi keessanuu galatoomaadha. Yeroon an bakka sanitti deemus yeroon an sossoo'us gartee viidiyooleen ani isinii gadhiisu irratti yaada babbareedaa gumaachaa turtan hangam takka hanga ilmaan Oromoo jaalattan garree isin caalaa ammoo nutis daran akka isin jaalallu akka beeytanii fi maaliif yeroo hedduu wanni isin hojii mari'annu jireenyi keenya isiniin waliin dhaabbanna gamtaan dhaabbanna akkasumas shiree injifanneeti. Akkasii hiikaa gartee qulfiidhaa. Qulfiin maali? Qulfiin akkuma gartee gaasii dura hiikaan qulfiidhaa maali jechaa gaafachaa turtan. Qulfiin jawaadeef kan namteessiin amaanaadha. Amaanaan san maali? Qorannaa yeroo hedduu gaggeessineen obboleessi kiyya zakkoon jechuudha. Zakkoonis haa galatoomu waan kanarratti na gargaare jechuudha. Waan inni na gargaareef waan gartee abdii qabsiisuu fadheef wal dhibdee isaanii ammallee waan irraa beeku hin qabu. Waan isaan irra wal dhibanis waan irraa beeku hin qabu. Akkasitti bobbaanee jechuudha. Yeroo gartee nuti ganda abdii jiru bakka inni galu keessaa uummanni gartee yeroo san amma mana jijjiirrata mana isaa jijjiirratee mana haaree tokko gartee firraa tolchee afatee gartee silaa qubachuu deemu jechuudha. Yeroo san irra geenye
akkuma gartee egaa zakkoon fuudhee nageessin dhugamoo shiraa kijibaa dhiiroo eessan na oofa jechaa yaaddoo keessa galaadhaa anaa dhaqee mana nagarsiise mana keessaa gaa isaa shokom jedhu isuma dhageenya amma ol seene naan jee akkasitti sababa sanarra dhaabbadheenis jechuudha. Jawaade dawwalee jawaade kottu amaanaa fudhadhu. Amaanaan maali? Qulfiidha amaanaa ni kottu. Aboo qulfiin taa akkami? Aboo qulfiidhaa kottu qulfiin ta'uu hin banattu. Amaanaan teeti. Sittiin kan nu dhufe hoodha qulfii. Akkasi gaa haasawoo yeroo dheeraa booda jechuudha. Aboo obboleessa kiyya. Diinaaf dabarsee sin laadhu. Bakka arra gartee qulfii tanarra gahuu qabsoo yeroo dheertuu goone qorannaa yeroo dheertuu gaggeessine akka jabaa naazakoonuu gartee irra wal qabnee wal shakkaa akka gartee wanni kun as ba'u goone jechuudha. Anis wanni gumaachuu fadhe guyyaan jawaadee bira dhaqe jawaadeen guma naa fidde moo abdii naa fiddeedha. Isin hedduun keessan maammee yookaan waan kana keessaa dhaabbadhu. Eega gartee obboleettiin tee hannuu ditte obboleettiin tee ni beekte abdi geessaa abdi qabsiisaa gumaa gartee ilmoo jawaadeedhaa haa baatu abdi qabsiisaadhaa jechaa turtan. Anis viidiyooleen dhiyoo tana waraabee irratti qulfii fayyadamuun tooftaadha. Silaa arra qulfii saniif fayyadamuu baanne hiikaa qulfiidhaa san silaa ka ibsinu taate abdi irra geenyu maaliif viidiyoo keenya waan laalaa jiruuf. Waan nu jala hordofaa jiru. Innis hiikaa qulfii kana hin beekne jechuudha. Isinillee gaafachaa turtan. Wanni hanga ammaatti ni himniif hanga waa irra geenyu hojiidhaan irra geessan jenneeti. Akkasi jawaadee yaamee aboo bakka tana qabsoo jabaan gartee bakka tana geenye. Qulfiin qulfii gartee abdiin ittiin qabnu. Qorannaa gaggeessineen tarsiimoo fi gartee karoora lafa keenyeen. Iccitii abdi eessa akka bobba'ee galuu fi eessa akka galu irra geenye jechuudha. Qulfiin san iccitii abdii jechuudha. Abdi eessa galaa, eessa bobba'ee galaa, yeroo akkam galaa. Karamiin galaa, karamiirra bobba'ee galaa kana hunda qorannaa gaggeessine qorannaan sun iccitii waan taateef iccitii san qulfiidhaaf fayyadame. Akkasitti jawaadi dawwalee kottu fudhu maali amaanaan maal naa kan ta'a aboo qulfiin ta'a abdiin banattu kottu akkamittiin abdiin banadha. Aboo qulfiin san qorannoo gaggeessineen bakka abdi jiru waan harkaa qabnuuf amma taa'eetiin eegu jira. Amma hatattamaan nakkoota yooniif gartee gurbaan kun bakka sanii ka gabba'u taate yoo haatasaa dabra yoo haatiyyaa dabra lubbuu baate dhuftanii eegaan gartee qabsoo wareega kafalee gartee bakka tanaan gee daddabaati hatattamaan nakkootaadha. Akkasitti isaanillee wal guuranii jechuudha caalaadha. Kirijaallaatii fi jawaadiinis dhufanii akkasitti iddoo inni jirutti itti ol seennee qacam goone jechuudha. Iddoo inni jiru qacam goone sanirratti namni hedduu na gargaare namni iccitii maal jaan qoreen baasanii jaan silaa arra zakkoon bakka tana keessa gargaarsa naa ta'uu baate. Hanga torbaan 3 torbaan 2 barbaadu jira. Garuu bakka tanatti namni gargaare zakkoodha. Zakkoonis iccitii tana wanni gartee dabarsee naa kanneef hanga ammaatti wanni hin beeku hin jiru. Maalirraa gartee eega wal dhibdeen isaanii maalirraa kaatee hin beeku. Maaliif na gargaares hin beeku. Wanni zakkoon ammoo eegaan bakka tanaan gee hanga nuti ol seennee namtiisan qabnutti akkasitti boodarra kunoo gumaa gartee ilmoo jawaadee baase nama lubbuu ilmoo jawaadee baase
dabarsi isinii kannigee akkasii bifa saniin gartee isaatu na gargaare eega gargaarsa rabbiiti eega du'aa'ii teessaniiti to'annaa jala oolee jiraachuu asumaan jawaade furmaate akkasuma caalaadhaas firii jaalalaatiis hundi keeysanuu qulfii gartee maafiyaadhaa harkaa qabdan maafiyaan lama ta isaan gartee isaan lamaan waliin beekan jettanii eeydan booda hoggaaniif gartee habarsaa moo kokorsaadhaas qabdan akka maqaa abdii tuqee jira jechuudha. Jarri kun wal quba qaba jechuudha. Arra nama lama mana fidattan nama lamaan kana eega mana fidattanii akka itti gumaa keessan baaftan isintu beeka. Nama lamaan kan eega mana fidattanii booda jarri kun akka gaariitti eeydanii xuupheessitanii keessanii iccitii isaanii takka takkaan irraa guurtanii hundeen isaanii eeysaa yoo irraa baruu hin dandeenye fuulduraafis jireenyi hijaas keessanis rakkisaadha. Ammoo guyyaa jarri kun yooniif gartee isin harkaa miliqe isin harkaa bee. Lubbuu tiyyaafis teessaniifis itti gaafatama namni fudhatu hin jiru. Sheenaa nutti nambisinaa roodoo ganaa dhuftu. Jara kana qorannoo goonee qorannoo gahaa goonee maalirratti akka ijaarame eessatti akka ijaaraman eenyu isaan duuba jira miseensi isaanii meeqa kana hunda qorannoo gaggeessine isaan hundi to'annaa jala yoo oolan malee nageenyi hin jiru. Amma dubbiin dubbii gartee bakka hamtuudha jetti. Kanaaf jarri isin harkaan bahin qabaa jabeessaa eegumsa jabeessaa laaptutti laajuutti isin harkaan bahin arra gumaa gartee ilmoo takkaatiif boo'u jirra. Ammoo yoo jarri kun kamiliqan taate rakkoo hamaa dhufuu ta'a. Kana asumaan gartee dhaamsa kiyya isin geehuudhaafi suniif daawwattoota keenya hundi keessanuu qulfii gartee qulfii hiikkaa qulfiidhaa gartee hojii hojjennurraa ni argattan je'eetiin gartee isin himaa ture. Kanaaf arra qulfiin san jawaadii kannamtee jawaadiin qulfii sanii waliin taanee jechuudha abdii to'annoo jala oolchine. Suniif hiikkaa qulfii fayyadamne. Yoo hangas takka iccitii teenya galaa bobbaa keenya eeggachuu baanne rakkoo biraatiif dhufa. Ol baanee sooshaal miidiyaa irratti iddoo isaan jiran yoo himnu taate isaan ni miliqan borbooda jijjiirratan. Ammallee isaan duuba dhalaaleen isaftee jirti namni biraa kan nuti hin beeknes ni jira. Akkuma gartee irraa farsaan as beekti. Tanaaf qabaa jabeessaa jarri kun iccitii hunda baasuudha qaban hanga gartee irra deemanii wal qixxeessanii waan isaan bahan baasanii jechuudha laa. Akka gartee kaardii wanniidhaatti kaardii gartee intarneetaatti irraa baasanii waan isaan bahan baasu. Akkasi jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya alhamdulillah asirra geenye gargaarsa keessaniin bakka tana geenye hundi keessanuu galatoomaadha. Warri nu cinaa dhaabbattan warri gartee gorsaas nu kennitan galatoomaadha. Injifannoon injifannoodha. Haidhi silaa'uu ni injifata jechaa turre. Arra hunoogaa injifannoon san argamee jira hanganumaan isiniin jechuu dhufe hanga gartee viidiyoo biraatiif wal agarrutti nageen nu turaadha. Chaanaala kanaas maammeetii kanaas like subscribe gochuu hin dagatina yaada keessanis nu barreessuu hin dagatina. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jala deemuu yoo dhageenye isinis yoo bakka xiyyaarra akka taate yoo rakkatoota baatiif deemti ilmaan kee akka qabanii bara. ilmaan kiyyaa barboo namni lubbuu fiitti bakka dhabe ilmaan akkama ilmaan gosa Ilmaan itti gaafatama ilmaan barsiisa. ilmaan kiyyaa